السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تكين جالتمو كبجمو سبر زينم أودي فنو وقت واساتي سايقاتي قبرني سيني ديان نجرا جلق برات يكمي رمضان نمال فكاتا يرو رمضانا كان أوسو حاسو باتني رقي فتني رطولا يعني كا أول مغلط guyyaa afuraffaa jirra namni guyyaa shanaffaa jiru isin jira akkamii dhageenyi keessan baraadha jalqaba irratti odeeffannoolee waqtaawaa isin dhaga'uu qabdan bireekiing yookaan sabbar zeenaa isa jedhaman qabadhee isinii dhiyaadhee jira kunuu maali kan jetta yoo ta'e gidduu kana kabajamoo muummee ministeeraa yookaan akkasuma mootummaa federaalaa irraa xalayaan jeneraal Taaddasaa Warradaa bulchiinsa yeroodhaa kan amma mootummaa federaalaatiin muudameef ergamu isinii gabaasaa turre. Xalayaa sanii wal qabatee xalayaan kun maal jedhaa waraanni Itoophiyaa kaampii duraanii waraanni makalaakaa saraawwitiin kaabarraa iddoo duraan makalaakaa saraawwitiin ture daangaa Eertiraa dabalatee Tigraay guutuu akka to'atu xalayaa jedhu gabaafni bayaa ture jechuudha. Isa kanaan wal qabatee pirezidaantiin naannoo Tigraay jeneraal Taaddasaa Warradaa guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaa kennu wal qabatee wanti haasa'amaa ture olola sobaa kun maaliif akka haasa'ames ni beeyna. Walumaa galatti wanti haasa'ame kun olola sobaati jechuudhaan jeneraal Taaddasaa dubbate. Isa kanaa miti gabaafni keenya kanama isinii qabannee dhiyaanne. Olola ta'ee dhugaa ta'ee soba ta'ee inni kun waan nu ilaallatu miti. San caalatti odeeffannoon ariifachiisaan biraa kan isinii himnu garee adda bilisa baasaa ofiin jedhu gareen Dabratsiyooniin hoogganamu ibsa baasee jira. Ibsi kun maal jedhaa? Akkuma beekamu kaa gidduu kana makalaakaa saraawwitii waraana cimaa daangaa kanatti xagaa godhee daangaa Tigraay guutuu marsee Eertiraa dirasitti xagaa godhu miidiyaaleen addunyaa kan akka Bloomberg kan akka Kiraayis Gruppii dabalatee hedduun Aljaziiraa wal jalaa fuudhanii gabaasaa turan. Kun ammoo jette osoo hin taane takbaariidhaan qophii mootummaan Itoophiyaa waraanaaf godhaa jirudha. Isa kanaan wal qabatee gareen Tigraay ibsa amma baaseen mootummaan federaalaa Rippaabilika Itoophiyaa waraana daangaa Tigraay fi naannoo Tigraay marsee jiru makalaakaa saraawwitii hatattamaan naannoo kanarraa baasuu qaba uf duuba deebisuu qaba jechuudhaan ibsa baasan. Isa kanarratti dabaluudhaan daangaan Tigraay kabajamuu qaba. Callisuun sodaa sitti hin fakkaatin, obsuun sodaa sitti hin fakkaatin, obsa fixannee jirra, obsa nu fixachiisaa jirtanii walumaa galatti callisuun sodaa akkasitti hin fakkaanne hatattamaan mootummaan federaalaa makalaakaa saraawwitii daangaa Tigraay marsee akka of duuba deebisu xalayaan ibsa baasanii jiru jechuudha daawwattoota keenya. Kanarratti daballee ammoo mootummaan federaalaa Rippaabilika Itoophiyaa guyyaa har'aa waggaa 65ffaa kumaandoo maarshi qayyaarii isa jedhan san kabajaa oole. Kabajaa kanarratti kabajamoo muummee ministeeraa xaqlaay ministeeriin Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ergaa dabarsee jira. Mootummaan Itoophiyaa asabiin qofa osoo hin taane Sumaalee irraa kaasee hanga Mutsawwaatitti Eertiraa walakkatti jechuudha. Mutsawwaa jechuudha. Galaana Eertiraa asabii miti beeki. Asab kenna inni morminaami. Mutsawwaa dirasitti garee adda bilisa baasaa Tigraay Huwaatiin garee Dabratsiyoon qofa osoo hin taane kana biraayyuu dabree gaanfa Afrikaatitti waraana nagaa kabachiisuu danda'u. Waraana maarshii qayyaarii, waraana ispeeshaalistii, waraana teknooloojiidhaan deeggarame, waraana Afrikaa guutuutti nagaa buusuu danda'u ijaarree jirra. Baga gammaddan uummanni Afrikaa guutuu jechuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa har'aa eebbaa fi kabajaa waggaa 65ffaa irratti dubbatee jira jechuudha. Dubbiin garamitti deemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannaan isaa garee Dabratsiyoon fa'arraa miti. Ulaa galaanaa Asabir. Isa kanaan wal qabatee guyyaa har'aallee bifa tiriitiitiin waa'een ulaan galaanaa argamee jira. San deemtanii viidiyoo guutuu laaluu dandeessa. Laaltanii jirtanis jedhee yaada. Walumaa galatti Dabratsiyoon fa'aatis obsa fixanne mootummaan federaalaa waraana naannoo Tigraay irratti bobbaasee marsee uf duuba akka deebisu gaafate. Mootummaan federaalaa ammoo waraana gahaa Dabratsiyoonii miti, siyaasii miti, daangaa Afrikaa guutuutti nagaa kabachiisuu danda'u ijaarree jedhee muummichi ministeeraa dubbate. Odeeffannoolee waqtaawaa ijoodha. Kanarraan addunyaa wal jalaa fuutee shaashaa godhaa jirti. Jala buunee guyyoota itti aanan sa'atii itti aanan keessatti maaltu akka ta'u simbiraan geenna. Dabratsiyoon fa'aati mootummaa federaalaa irratti lola jalqabu moo mootummaan federaalaa daangaa Tigraay akkuma jedhame seenee kaampii waraanaa duraanii guutuu to'ata ka jedhu isin biraan geenna. Waliigalatti Tigreen obsa fixannee jedhee jira Dabratsiyoon. Obsa fixachuun tarkaanfii itti aanu walumaan laallaa. Galatoomaa isiniin jennaa maatii keenya ta'uun irraanfatina odeeffannoolee yeroo isaa eeggate kan waqtii isaa eeggate isin biraan ga'utti fufna nagaatti.